ala la 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 hi ala la 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 ala la la wala ganan jennan ala la la bada bunan se ala la la walam nan jennani ala la la kada du'an se ala la la ala la la jedeni se kae garati ko kapenci se kae na 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 alana lan ranga de sarbo alana lan wali seges kene alana lan na ni ya bo ummata oromo jettani السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أكم نجاجرتو إلمان أرمو داك قالي عندك سانو وليف شير وليف قدا أجا أمة ركو تما اتمنان هم ننقلب قبر ما هركان وفرت بيتو خنا في يواجه شو بربان نوان تئف أمة ركو تما بيخي سخنا يرون إبرت ددي ديدي قبر ما وفرت بيتوان تئف واتقو جنة رتس أكجر أوف يادتنو غورسا دبر سنوان تئف ummata hoolaadhaa fi sangoota reetti manatti hambisuu didee harkaan dhaqee gabrummaa ummata goondaritti guuraa jiru ajaa'iba ummanni oromoo jedhamee of waamu kun ummata oromoo akkana sangoota geessee gindoo keessaa waanjoo keessaa baasee re'ee geessee gabaatti intini igar maaliko ummata oppiidiyooti sangaa guuru kanaati wajjiniin amma oromoo wajjiniin qabsoofne bilisoomna jenna ummata reetti manatti nan bifne reetti ji'atti shan dhaltee fi ilmaan irraantin jettu mootummaa kana jaallatee ta'e gabrummaa ofitti bituu ta'e naafxanyaa yookiin amaaraa tigraayii wal lolaaru gargaarsa ta'uu fi ta'e waanuma jarri sangaa jara yeeboo ummata miskiina ummata oromoo ofiin jettan eenyuuf kennaa jirtu sangaa keessan eenyuuf iyyuu kennaa jirtu hoolota reettii keessan ummata reettiidha ofii keessaniif warri amma akka waan mootummaan kun tigraayiin achitti ummata kanaaf tole yookiin ummata kan nama dhibu ummanni biyya keessaa warri siyaasarraallee bilisa ta'e yeroo tokko oromoo kanaa wajjiniin oromoo taanee bilisoomne jechuun abdii nama kutachiisa warrumti waa'ee siyaasaallee hin beekne miidhaa mootummaa kanaa hin beekne lolli amma lolamaa jiru kan amma wal lolaa jiru tigraay fi amaara lafa ofii deebifachuu irratti wal lolaaran malee waahiin Itoophiyaa wayitiif wal lolamaaru hin jiru tigraay wanti isin dhufte Itoophiyaa wayii rukutte wayii hin jiru amaaraatu iyyuu dimbarii yookiin lafa ofii irratti iyyuu hanga yoonaa tigraay wal lolaa jira isin maaltu isin rakkisee jennaan reetti keessan hin horsiifattanu ofii keessaniifuu iyyuu waan sangaa qaroo tokko malee hin qabdanu dilla makkalaakee achi makkalakiyaa keenyaaf lubbuu keenyaa iyyuu hin kennina aboo EPP yookiin biltsiginnaa jechuunii fi TPLF yookiin innisin tokko diina gootanii har'a immoo akka waan EPP'n goota taate TPLF'n jalaa bilisa sin baaftu TPLF'n jalaa qeerroon bilisa sin baasee jira yookiin wayyaanee isin har'a akka antiniitti sodaattanii sangaa keessa mana keessaa guurtanii kennaa jirtan oppiidiyoo dullattii kanaa miti kan TPLF'n jalaa bilisa sin baaftu yookiin juuntaa jettee maqaatti baaftee duukaa isin juuntaa daawwan bara 2016 ture kan wayyaanee jalaa yookiin TPLF'n jalaa bilisa bahuun keessan mirkanaa'e bara sana bara 2018 keessa har'a eenyuun jalaa bilisa isin baasti jettaniiti kan isin sangaa keessan reettii keessan guurtanii gadi baatanii wuxxifattan kun yaa ummata dhamaa qooda sana hayyoota kee mana hidhaa jiru du'a oromiyaa keessatti qeerroo irratti gaggeeffamaa jiru gabrummaa amma sirratti fe'amaa jiru irraa hin wuxxifattu qooda sangaa waanjoo keessaa baaftee naannoo amaaraatti akka waraanni fe'amaa jiru waraana hidhachiisu amaaraa hidhachiisuudhaaf sangaa kan kee kennita maa irra warra bosona jiranu warra gaachana siif ta'anii siif qorra keessa bulanu hin hidhachiisin abaa'oo jaratu bu'aa siif qaba ay oromoo kana amaaraan kun matatiidhaan Itoophiyaa kana ummata kana doomsitee jirti dhugaan isiniin jedha jaamsitee jirti ummata oromoo kana ofiin jedhu tolaa miti wanti oromoon miliyoona 60 ta'a gabroomeef matatii minilik awwaalee du'e warri Gondar kun xonqaayin jira hin danda'amu waan ta'eef
warra Oromoo ofiin jedhaa sangaa waanjoo keessaa tokkittii qabu gadi guuree kennu kan matatiidhaan rukutte malee lolli amma deemaa jiru wanti inni Oromoos ilaallatu hin jiru yookiin sabaaf sablammoota biraa ilaallatu hin jiru Itoophiyaa bakka hin bu'u lolichi lolli amma deemaa jiru lafarratti yookiin dimbarii irratti iyyuu Amaaraaniif Tigraay warra rukutaa jiran kana wanti isin galchee jennaan sangaa keessan guurtanii dilla makalaakiyaa wanti amma makalaakiyaan immoo gargaarsa ummata naannoo Amaaraatiif abiyyi ergeef jarri erga Oromoon na jibbeera ta'e na tufeera ta'e na bira hadhaabbatanu jaraa wal qabadheetaniin takka harmeen kan koo nugusa torbaffaa naan jetteeti aangoo koon dheereffadhaaf Amaaraadhaaf makalaakiyaa ergaa jira malee lolli kun makalaakiyaayuu hin ilaallatu Itoophiyaan ilaallatu lolli amma deemaa jiru Amaaraa liyyuu haayilii naannoo Amaaraatii fi milishaa naannoo Amaaraatiif ummata Tigraayitu waltumaa jira wanti mi'ee sobanii maqaa makalaakiyaatiin makalaakiyaa keenya bukkee dhaabbannu makalaakiyaa keenya rukutame maaloo jedhanii mallaqa ummata raareetti otuu nambisin sangoota otuu nambisin amma wanti godhamuu qabu Oromiyaa keessatti firee sangoota keenya sangoonni keenya nuuf adeebi'u nu shawwaddaniitiyyuu sangoota keenya otuu nun beekin nurkaa guurtanii jechuu qofittiidha ummanni wallaalaan dheengadde baay'ee nama gaddisiisa dhugaan isin jedha ummanni wallaalaan kun nu rakkisee jira maqaa nu nyaate afaan Oromoo dubbata an lubbuu kan kooyyuu dabarsee tan kenna sangaa miti sangaa si haa godhu dura ofii ibidda ofirraa buusanii ka'aniitiyyuu ormarraa ibidda buusu waan ta'eef ibidda Oromiyaa keessatti qabate ofirraa dhaamse dura naafxeenyaadhaaf birmattee achitti sangoota guuruu dhiisi amma sababa lolli naannoo Amaaraatii wallolamaara jedhamuuf waraanni jajjabaa wanti maal jedhamu naannoo Amaaraatti guuramaa jira Tigraay walloluudhaaf akkuma Tigraay waggaa 27 yeroo aangoo qabdu waraana jajjabaa Tigraay irratti guurratti har'a achi jarattiin dhukaasaa jirtu amma wanti hariinuu aangoon akka naannoo Amaaraatti fe'amaa jiru miinii wanti hariin achi waggaa meeqattiin garafamta jechuudha harkaan gabrummaa ofitti bitaatta minilikiin ummata minilik sanaafiyyuu gargaarsa gootee akka jarri hidhatanu akka meeshaan jajjabaan naannoo Amaaraa irratti lafa qabatu godhaa jirta ofii keetii rasaasa tokko hin qabdu ummata naannoo Amaaraa erga duriitii hidhataa jiru ammas ofirratti jabeessaa jirta dhugaan siin jedha ati gabrummaadhuma siin malegaa kanaafuu wanti ummanni gadi bahee isiniif dhumuuf hin jiru wanti qeerroon 5,000 isiniif dhumeef gabrummaa jalaa bahaa wallaaltonni maqaa Oromootiin amma Oromoodha isinii wajjin jedhamna qeerroon 5,000 itti dhumee hayyoonni itti dhamanii maal jedhamaniif isin warri amma Oromoo miliyoona 60 ittaniin wajjin lakkaamtanii kaatanii gabbaatanii hoolaa keessan reettii keessan maal keessaniin maaloo ippiippii wajjiniin jirra baay'een immoo kan na dhibu kan bara qeerroon gabbahee rasaasa dura dhaabbatee TPLF wal falmee dhumu mana keessaa gabbahee boolii boola'uu sodaatutu har'a goota ta'e maqaleetti juuntaa awwaalla maaloodha hinduunaa naqabaa nagadhiisaa yaazuu liqaquun kan jedhu kun bara jarri biyya keessa jiranu gabbai sagalee kee dhageessifadhu jedhamu boolii gabbaatee boola'uu sodaata har'a goota eessaa baate onneessa kana eessaa bitte kanarra TPLFin awwaalla TPLF qeerroon lubbuu isaatiin itti wareegame awwaale lama awwaaltamoo irra dibaa fakkeessitee sobuu barbaade qabsoon TPLF wajjiniin ture bara 2016 ture yeroo sana kan qeerroon gabbahee dhumaa ture har'a awwaalamtee maqalee jirti maqaleetti goota nuu taataniitiyyuu majaadhaa darbee sareen dutuu inni jedhanu kan warra har'a gabbahee inni yaasuun liqaquun TPLFin awwaalla juuntaa wuy bilchiginnaa awwaalla jedhi yoo goota taate ummata bara baraan koondomii warruma aangoo qabatee ta'ee jiraatu na dhibaan ummata maqaa Oromoo waan mataa koondomii warruma aangoo qabate yoo OPDO'n aangoo qabate OPDO jala galee maaliif OPDO'dha hiriiran baatanu jedhee ummata garafee daasiidha duunkana dhaabsisee si jaallannaa mallas nagaan boqadhu mallas si jaallannaa gaayyoon kan keetti fufaa inni diriirii jedhee ummata bara baraan bara TPLF aangoorra jirtu bara wayyaanes jaraaf dunkaana dhaabee geerarsa baasee abbaataachin erga abiyyii kaasee namni mallasiif walaloo barreessee hin booyin jiru warri of baree immoo irratti qabsaa'ee TPLFin irratti qabsaa'ee maqaleetti galche har'as itti qabsaa'aa jira warri immoo yeroo TPLF biyya keessa jirtu jaraaf kootii baatee jara fiffiigu walaloo jaraaf barreessaa ture har'as walaloo barreessaaf har'as jaraaf jecha maal taana jedhee OPDO jala gala OPDO'n maqaa qayyaratti malee bilchiginnaa yookiin badhaadhinni jedhamu hin jiru OPDO'tti dhumasii dukkaana dhaabdee
si jaallanna mallee kan kootti fuftaa mallee kan koo jedhee boohaa ture hundi kan keessi beekna maa waa wanti wal soban hin jiru dhugaa siin jenna ummata rukutama gootummaan inni gaa har'a OTPLF maqaleetti intini jedhame dhiichifamu kun warri Oromiyaa keessa fiigdanii maal jettanii har'a goota taatanii TPLFin qabbarra TPLFin awwaalla jettan ummata naannoo Amaaraatiif daboo baatan moo eenyuuf baataniiti kan na dhibu eenyuuf daboo baatani mee Itoophiyaa sagamtu lolamaa jiraaf iyyuu daboo baatan misaa'illeen gadda darbatames Bahar Daaritti darbatamee daaraa wal godhaa jiru maaltu isin ilaallate warri Oromoo ofiin jettan Oromiyaa keessa TPLF ammanu wajjin lolan qabdu Amaaraa wajjin lolli jira Oromoo wajjin lolli jarri qabanu jiru sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa wajjin TPLF yookiin wayyaaneen lolli jarri qabanu hin jiru lolli jara ummata Amaaraa durumaanuu waliin jaallatanu ummata rabbiin rukutee uume ummata Minilik sana TPLFs ta'ee sabaaf sablammoonni kanuu hin jaallatanu ummata Minilik kanaaf wal irratti dhukaasaa jiru isin daboo eenyurra goruu barbaadani Amaaraan maal keessanii bar Amaaraa isin harrarra goraa jirtan nafxeenyaa Hacaaluun diina Oromooti jedhee sana bar Amaaraan inni isin daboo baatanii fi TPLFin awwaalla jettanii huxxifattan akka waan TPLF dhufee sabaaf sablammoota Itoophiyaa tii wal lolaa jiru akka yoo waan TPLF 4 kiiloo keessa taa'ee sabaaf sablammoota ajjeesaa jiru namni yoo du'e mootummaa aangoorra jiru gaafatama malee isa maqalee jiru gaafatama yoo namni du'e TPLF fi shaneetu ajjeese maal eegaara inni aangoorra jiru ummata tiksuun ga'e isaati miti lubbuun ummata miiliyoona 110 bar mootummaa aangoor ka jira makalaakiyaa amma jira jedhantu tiksuu qaba malee eessaan ba'ee dhufe TPLF ajjeesee jennaan TPLF ummata nurkatti fixe shaneen ummata nurkatti fixe maaloon nurkatti maal ta'e yaa ummata keenya dammaqi reettii kan keetiif sangaa kan keetiin ummata deebiftee garbummaa ofirratti bittu rukutamaan ta'in gabrummaa ofirratti hin bitin sangaa kan kennin qotadhu geessiiti abaa'oodhaaf kenni achitti abaa'oo bosona siif jecha waggaa meeqa 40 meeqaaf bosona taa'e maalummaa kan keetiif jecha kan qabsaaroo abaa'oodha sanaan ala wanti ati naannoo Amaaraa milishaa naannoo Amaaraatiif sangaa kan kee reettii kan kee guurtee akka waan Itoophiyaanii fi Tigraay warra kutaa jirtu otumamu warra kutanii yeroo TPLF aangoorra turte oo rafaa turtanii hudduundaan qolixxanii har'a eessaa baataniidha gootummaan inni har'a maqaleetti naqabaa nagadhiisaa yaazu liqa qunyi libbaxas liffa naqas lixarxar jedhaartan kun maaliif boolii boola'uudhaaf gabba'uu sodaataa turtanii warri gaafa OPDO jalattis isin argaa turre bara OPDO yookiin TPLF aangoorra ture mallasiif gaafa mallas du'u dunkaanni dhaabatee Oromiyaa keessa namni hiriira bahee hin boohin jira TV'n dhaadiyoo maal jedhamti maqaan isii dhaadiyoo TV moo maal kan jedhamtu tokko halkanii guyyaa mallee kan koo kaayyoon kan keetti fufaa jechuudhaan ala wanti isin hojjetaa turtan jiru warruma sanatu maaliyaa jijjiirratee maaliyaa OPDO jedhu lafa kaa'ee maqaa jijjiirratee biltsiginna yookiin immoo badhaadhina jedhanii goota ta'anii fardeen TPLF ture kan Oromiyaa keessa deemee hayyoota keenya hiisisaa ture nama bicuusi sabboonummaa qabu waa'ee Oromummaa dubbatu inni kun ONG jedhee hiisisaa ture OPDO dhuma maqaa jijjiirratte malee yookiin TPLF yookiin ummanni aangoorra ture sun afaan kan keenya beekee takka nu barbaade mana keessaa nu fuudhee nu ajjeesee hin beeku nu hidhee hin beeku isinuma warra akka Shimallis Abdiisaa warra Adaanech moo maal jettan kan akka Alamuu Siimee hundisii warri aangoorka jirtu hundisii talaalaakii intini TPLF turte har'a maaliyaa jijjiirrattee goota of fakkeessuudhaaf diinummaa TPLF nutti himti jechuudha kan kaffaalootti miila muraa ture warruma afaan Oromoo dubbatu har'a maqaa jijjiirrattee biltsiginnaa ofiin jettu warri nadhii gammadaa hukkaamse warruma afaan Oromoo dubbattu goota of fakkeessuuf har'a TPLFin makarafoonii qabattee Oromiyaa keessa deemtee gaafasiin diinummaa TPLF nutti leelliftu baay'ee tokko nutti saalfadhaan ummata rukutamaa akkanaa bar waadanuudhaan wanti nuti taajjabaa jirru waadanuu isinirraa taajjabaa jirra yaa ummata rukutamaa Oromoo ofiin hin jedhina bahaatii dhaqaatiin naannoo Amaaraa Gondaritti galaati jaraa wajjiniin Tigraay wal lola mare Oromiyaa keessa teessanii akka waan Itoophiyaanii fi Tigraay wal lolaa jiru Itoophiyaa macheem atfarsem enya kagoonnuun qoomaalleen makkalaakiyaatiin isiyoon ajandaa makkalaakiyyaatti fayyadamtanii sangoota ummata gabaree waan beeyin irraa guuran
reetti ummata waan beeyne irraa guuranu male makkalaakiyaan jedhina kan walolaa jiru ummata naannoo Amaaraatiif Tigraay kana qofitti jaangaaratti walola maara dhibbaan dhibbatti hadha har'a gaafa intini magaalaa maali jedhamti boo magaalaa xiqqoo wahii cabsinee seeneerra jedhanu alaabaan jarri mirmirsaa jiranu alaabaa Itoophiyaati warri ummata gabareen rasaasa gurmuurra keewwatee milishaa wajjiniin lafa kana dhidhiitaa magaalattii seeneerra jedhan gaafa seenne injifanneerra ni caffaranu alaabaa diimaa fi intinii sana lummuuxii sana qabatanii ijaaran male namni alaabaa Itoophiyaa qabateen jiru ofin gowwoomsiyyaa ummata rukutama ummanni naannoo Amaaraa kan jarri harrattiin caffaraa jiran alaabaa milik lummuuxii diimaa bica sana diimaa bica adii sanaaniyyuu wuxxifataa jiru jechuudha warri lummuuxiin alaabaa ofiitiin lolaa jiru biyya ofiitiif lolaa jiru ati yeroo kana biyya kan kee jabeeffachuu malee waa'in biyya namaatiif daboo baate dhaqee du'uus hin barbaachisu dhugaa isiniin jedha wanti itti daboo naannoo Amaaraatiif baate dhaqee Tigraay irratti duultuufis hin jiru ofii keetii biyya kan kee ijaarradhu Oromoodha kan kee Oromiyaadha lafti kan kee haga gaafa jarri dhufanii Oromiyaa keessatti kan amma ummata ajjeesaa jiru TPLF miti biltsiginnaatu ummata ajjeesaa jira kan itti irraa falmachuu qabdu biltsiginnaadha malee maqaleedha kottuu na ajjeesi kottuu na walloliidha daboo baate naaf xanyaarra dhayxeenti ni jechuun qabdu maal taatan ummata bulguu eenyuuf sangaa kennaaraadha malee ummanni amma sangaa keessaa hiikee hoolaa reettii otuu hin hambisin guuru kun eenyuun loluudhaaf kenna qoye mee of yaadadhaa kun arraba yookiin siyaasatti deebi'aati dhugaa lolamaa jiru kun waa Itoophiyaan laallata ummanni Amaaraa kun eenyuuf jecha lolaa jira ummata Tigraay jedhaa yaadame arrabaaf sardamuu isaa mootummaan federaalaa ammoo kan inni daboo warra Tigraay warra Amaaraarra gore duraan akkamitti ummata kana ittiin loluu dandeenya jedhee sodaatee ta'aaraaf isii kana karaa argatee ummata Amaaraarra gore ittiin yoo dandeetii TPLF cabsachuuf yookiin ummata Tigraay ittiin dhahuuf malee wanti isa laallatu iyyuu hin jiru lolli waa'ee ummata intiniitiif Amaaraatiif Tigraay kana jedduu mootummaa federaalaa galchuu iyyuu hin jiru makkalaatiyaa wanti laallatu hin jiru kan wal dhahaaru milishaa naannoo Amaaraa ummata qotee bulaa naannoo Amaaraatu lafa keenya deeffanna jedhee Tigraayitti dhukaasaa jira kana quba qabaadha raayyaa ittisa biyyaa keenya mee warri biltsiginnaa gowwoonni waan beekne maatiin keellee biyyaa waan beekne hadha lapheerra ajaja kaleessa mootiin keessan Dr. Abiy isiniif dabarse daqiiqaa tokkoof harka bitaa lapheerra keewwadhuutii bakkuma jirtu dhaabbadhu sana booda bakkuma jirtutti harka kan kee daqiiqaa tokkoof rukuti isa siin jedhame rukuttanii kanaafuu share godhaa hundi keessanuu share godhaa daqiiqaa meeqa oh my god kanaafuyyuu wanti isiniin jedhu lolli hamma deemaa jiru ummata Amaaraatiif Tigraay malee waa'ee sabaaf sablammoota Itoophiyaa keessaa hin ilaallatu isiniin jedha dhibbaan irra deebi'ee isinitti hima ummata naannoo Amaaraatiif ummata naannoo Tigraayitu wal lolaara mootummaan Itoophiyaa yeroo kana fayyadamee ummata Tigraay cabsuuf malee wanti inni ummata naannoo Itoophiyaatiif bu'aa wahii buusu hin jiru lolamu gabrummaan yookiin TPLF jara ummanni Itoophiyaa bilisa ba'u hin jiru bara 2017 keessa bilisa ba'e yeroo sana Oromoon aangoo qabatee jedhamee shawwadame naafxenyaan dhufte aangoo irra baate deebitee ittiin nu cabsuu barbaade jechuudha kanuma isinitti himna irra deddeebine bareechaatii of yaadadhaa share waliif godhaa sammuu keessan qayyara galatooma